Siirii sana itti deebisa jeetiin itti taa'u jira. Takkanaati mee siirii sana ittiin deebisa qalbii takkaan akkasitti haa maraatee haa deemu takka haa galee manatti haa mana taa'u naa caccabsallee yeeni dingaa waan kanaa caccabsine naan jaanii waan kanaa fayyisee lafaa kaasallee hin beeku. Kun fayyisee lafaa ka'ee gidee sana maammee oroo sanitti hidhatee akkasitti isa tumee isin agarree namaa wajjin deema jedhanii. Takkanaati anamma siirii sana ittiin deebisa siirii sana akkasitti namarraa hagattaa'u harka hamaadha seenudha deema waan biraatiin miti keessa jala deemu sun illee keessa hin geenye keessaa wajjin deemee nama barbaadu sun illee keessa hin geenye amma gadaan mana isaa keessaa ba'ee ala jira. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi hordoftoota keenya jirtu isin ijaa kun dhufee jiraalallee aanee viidiyoo inni marii takka argee isin na jalaa baddisee na barbaadu jira jedhanii isin dhaga'u viidiyoonni marii takka irratti argee anane sodaadheetiin jalaabatee naannoo godhadheetiin manaa deeme maammee oroo ni beektanii isin ijaa kadhufee walitti isin araarsa jee walitti na fayyisa jee gidduudha. Inni waan illee hin tumne gadaadha katume gaafa isaan na tume jee mana isatti itti dhaqee tume aaneen kun waan akka yoo inni natti illee namni irraa qabullee hin jiru wanti illee gaafa irraa qabu hin jiru. Aaneen maraa kadhaa nama hin dhiisu jedhanii namni irraa qabullee hin jiru ofirraa hin dafee duratti nama baafadhee nan dhiisu jeeti. Mijootaanis ta'uu isaan osonaa waan takkatee masruufa waan takka manatti naan bidin. Minoo ilmoo sanallee nyaatanii ilmoo sanaa wajji manatti na dhiisee deemee isiidhaa mana kireessee minoo akkata hundaa feegee waan isiin barbaaddu guutuutti bitee fi akkasitti isiidha wajjin hunoo jiraatutti jira. Ani immoo wajji manatti na dhiisee akkasuma yoo binan dhiisuu godhatti irraa jalaa baafadhee dundagee hin jira. Takkanaati wallahi aanee kana kan jedhiisu ta'u. Siirii jaatana itti deebisee jeetiin taa'u jira. Mee kabajamtoota hordoftoota wajjin ni beektan dandeenyaa ani duraan baddu dhalli naan jechaa turtanii baddeen hojjetan mee yoo agartan waan akkana qabda jaala komantii jeelatti naa barreessa ta'an isin jaa anillee laalaa isinillee ani kana anillee wanni nuti akka itti aaree wanni jiru Gize wallolle malee dhalaadhaan hin deemu osoo bargite walitti nagaa qabnu dhalaa fuudhee fidee natti fuudhinaan jee ittiin fuudha. Gize naaf inni wallolle qofa gize mashaakila walitti goonu fuudhee dhalaadhaan deddeema. Anaanee kana taisaa kana hin naati aanee kana wanni isa sodaadhu kan. Tanumaaf inni isa sodaadhaa wanni isa sodaadhu tanaafi amma kanaa wajji gadaadha barbaadu jira. Gadaallee manatti galuu dhiisee farqa sodaa isaatii namaa wajjin barbaadu jira naan jedhanii gadaallee gizeen gaafadhu manatti galuu dhiisee haadha mana isaa gizeen gaafadhu mana galuu dhiisee gadaan ture farqa sodaa isaa manatti hin galu akka dalagaa isaallee dhiqee barbaadu jira jedhanii. Aanee mee amma gadaan fa'aa maal balleessime mee gadaan maal balleessi badii qabu gadaan dhugaadha gaafa san tumeelleedha amma maammee oroo fa'aa gaafa dhiisan tume. Gadaadhallee dhaqatanii baatanii sababa kanitti gadaa barbaadullee inni wanni nama barbaadu akkuma godhi nama godhu dhayeetuma nama miidhe baadii malee kan biraatu nama barbaadaanii kanaaf barbaadama maammee orroo sanis akkasitti meeshanis amma sunis dhukkubsatee ciisu jira jedhanii gizeen dhaga'u sanillee anillee dhaqellee ilaalle Anta aanee kan beeku gisataan seenaa siitu badii qabaa siitu maalidhaan aan jettanii mee yoon badii qabaadhe mee badii tan anaa qabamu aanee qabamee haadha mee badii tan anaa qabamoo isaa qaba gisa kan laaltamne takkanaati aanee kan sodaadhee inni biraa lubbuutu jallee sodaadhee waan biraa dhufee miti anamma wanni nama yaadaa jiru anamma siirii duraanii sana Siirii sana itti deebisa jeetiin itti taa'u jira. Takkanaati mee siirii sana ittiin deebisa qalbii takkaan akkasitti haa maraatee haa deemu takka haa galee manatti haa mana taa'u naa caccabsallee yeeni dingaa waan kanaa caccabsine naan jaanii waan kanaa fayyisee lafaa kaasallee hin beeku. Kun fayyisee lafaa ka'ee gidee sana maammee oroo sanitti hidhatee akkasitti isa tumee isin agarree namaa wajjin deema jedhanii
Takkanaati anamma siriisan ittiin deebisa siriisan akkasitti namarraa hagattaa'u harka hamaadha seenudha deema waan biraatiin miti keessa jala deemu sun illee keessan geenye keessaa wajjin deemee nama barbaadu illee keessan geenye amma gadaan mana isaa keessaa biyya ala jira. Inni silaa waa takka waan balleessu malee waan takka waan tolchu hin qabu. Anamma gadaa sana osoo inni gadaa sanii wal arganii walitti hin buune dafee siriitti godhee manatti sagalchee takki haa akka inni namarraa gattaa'u godha jeetiniin yaadu jiraame akkanatti yaa kabajamtoota firdottoota keenya hanga walitti deebinutti nu faana turaadhaan.